Hiyyana yaada yoon hin dhabame egaa nama na yaadu jira je'eetiin isinii baas ta'ee hanga kana dubbachuu dhufan jedha dubbachuun illee feene isaa qabdantoota fiyya'anu innoo maaliif dubbachuun feenoo kanaan jettan ta'ellee nama na dhiisee nama na jibbee na dhiisee karaa biraa kutu tokko akkam jeetiin dubbachuun natti hin tolu sanii dhugaa kanumaafiin ani firraa miiqoe. lafa qiya ya farahmata kulkuloite rahma ya muti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota habzaatu akkam nagaa qabdan fayyaadha nama jirtanii jireenya keessan bakka jirtan hundattuu isin hagaugaa arra habizaan isaa dhuftee jechuun keessan yeroo dhugaa arraan tanaa akka sabee keessaa dachee keessaa hin ol be'e saniifuu akkami bakka jiraatanii Eid Mubarak illee isiniin jenne dhaqqabeeti Eid Mubarak ammaan isiniin jaagaa hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa. Ani alhamdulillah fayyaan qabaa warreen koomentii fatiyaa fi baar jalatti habzaanee sabbattee maal taate jettanillee niin jira alhamdulillah namni jiru waan jiru hin dhabu manuma arabaatii fi waa'ee takka takkaatu nama dabamsiisee waa'ee takka rakkittiin sammaali jechuun keessan yeroo nu gaafataaf kabajamtoota fi waa'ee takka rakkittiin sanii isin cuftinuu quba hin qabdanii maamme jechuu waa'ee maammee fi waa'ee kiyyara dhaabbateetumaan akkan babbadee waa'een kiyyaa fi waa'ee maammeedha. Namni ilmi namaa kuni yoonii fi guyyaa kaleessa dhalatee rifeensa keessa lamee walitti hidhee inni kun isiin fuudhaa isiin kun isan fuudhuuti ja'ame malee abadan ilmi namaa wal jaalateefis waliif hin fuudhu wal jibbeefis wal fuudhan oolu jechuudha. Osoo wal hin jaalannettis wal fuudhu osoo wal jaalataniillee wal dhaban jechuudha. Jaalalli kennaa rabbiiti. Nama rabbii waliif siqoole malee ani isa kanatti hin heerumaa jetteefis yaadduu hin dandeessu. Sanumaafuu gaa hordoftoota kabajamtoota fayyaa haabzaanaaf kan hunda haasofta jechuun keessan olomoo waliin kan hundaadhaan dhalas fee haasee maammeen akkuma beekamu hin jiru as deemee jira. Maammeedhaaf du'aa godhaadha. Bakka harmi namaa muramu akka harki namaa muramutti. والله لازم مستيفا خيسي وديمتي مستيفا خيسي لما لا نجدتي خلنا لقيتو تاتي حتى كان اساسي يكويهم مستيفا لقيتو تاتي والله كيف كان ما تيجي كيف كان ورمو تيجي خاركي رامورامي حميم رامو يبتو تيجي تجورا خنا هي ستي مامي بيسودي تقول تجورا نبيسي بيسودي تقول garuu nadhiisuu isaa caalaa aadiidha tadhiisuudhaan nagummatti ilaala wayani wammoo basiita takkatti ilaala garuu ammoo inni sani namni bakka fedhe jiraates bakka fedhe jiraachuu baates yoo wal jaalate waluma dhaqqaba garuu ani maammeedhaa wajjin addaan baasee guyyaa takka yaadeetti sin ture guyyaa takka asabeetti sun ture maammina sin nagatee na biraa deemaa nadhiisee na biraa deemee yaadeen ture saniifuu gaafatasaaf kabajamtoota kiyyaaf maaliin beekani maammee akkuma beekamu saaluma deemee jira nadhiisee jechuudha. Viidiyoo kana dura isaa fi duniyaan maranii argitanii jirtanii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa miicoo firaankii boona jedhanii garuu laakiin duniyaan firaankii goote duniyaan akka isaan lama wal jaalatanii sin beektu garuu ammoo wanni sani firaankii miti hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wanni suni isaan haa duniyaan firaankii jette malee wanni sun waan firaankiitii miti hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Wanni suni waan qabatamaa waan dhugaati jechuudha. Duniyaa muciyyoo fi mucoo fi maammeen akka wal jaalatan. Ilmi namaan amanamu malee silaa gaafuma dhufee ananiin jaaladha jee obboleessa kiyyaa amansiisee deebii anallee amansiisee ani nama si jaalatu nama si jaalalaa jee baala lafa guddaa kanarra qaxxaamuree dhufee je'ee qalabate irratti hin godhatu. Silaa garuu keessas ilma namaa beekanii lafuma duratti ilma namaa kana obboleessa aatinaa hin taatu jedhanii firraa dhoorkanii garuu immoo wanni san cuftinuu hin taane hordoftoota kabajamtoota fayyaa hin beekne wanni takka takka odumaatti hin beekne osumaatti firraa dheeyne gubbaa siif gabbuuti garuu ammoo sin cufa caalaa gubbaa isaan gabbuutu gubbaas gannatti yaabuu dhabdu maammeedhaaf jechuudha. Maammeedhaaf du'aa godhaadhaa hordoftoota kabajamtoota fayyaa niyaa isaa isumaatu beeka
nadhiisee waa micoo san fuudhes garuu ammoo rabbiitu beeka waan adiidha. Ani garuu kan ilaa irraan tanaanaaf gadi dabarin maaliif natti filibaa osoo nan jaalanne micoo waan jettee turte ni beekta. Ani maammee osoo makluuqummaa hiyya odoo ijoollee wal jaalachaa wajjin guuttannee ani kee biyya arabaa kana dhufee suudiin jira jette. Dhugaadha. Haa isaan lamaan wal jaalatan ammaaf wal jaalatanii sin jennee ammaaf wal jibbitanii sin jennee adi wal jaalanni isaanii ana waa takka illee nan godhu waa takka illee nan miidhu jechuudha. Anna jaaladhu jee maammee hiyyaamne eefumaa fi siin jaaladha jee dhufee ummata fuula duratti qalabatiin godhatee wajjin turre jechuudha. Ati ammas illee naafi inni waliif hanqanne naafi inni midhaan kiyyaa fi bishaan isaa hanqasumatti jaalala wajjin deemne jaalatee isa isaan qarbatte addaan dhaabbatti rabbiin jannaanis rakkoon qabu je'e jechuudha. Rabbiin je'e mush waan sassafaannee ittiin xabannoo miti jechuudha. Maammeen taaroo deemee jira. Maammeedhaaf waa'ee godhaadha. Jaalalli ilma namaa hanqanuma jechuudha. Haa ta'u malee ilma namaa kana maafiin jaaladhan jettu maaliif adda baanaas hin jettu. Umma kalee hojii dabarsitan san asaaba kalee hojii dabarsitan san faayaa jettee ofirraa hojjettaa malee waan biraa asaabii keessee naqxee hiraattee asettee jechuun illee sirraan bareedu. Garuu ati alhamdulillah isatti fayyaatoo anillee fayyaa guutuun qaba. Bakka deebilee rabbi nagaan haa geessu kana caalaa warra gaafa jirtu ta'ee awwanni badiif kanaafi namni jaalattu hoggaaf cinaa dhabdee namni ati dhugaadhaan abdittee lubbuu teetitti dhugaa himtee isa kana ni jaalataa wajjin waaraa jettee yaadde hoggaaf cinaa dhabamu hoggaaf cinaa dhabde hedduu akka rakkattuu fi hedduu akka yaaddotu nama isa nama jaalatu dhabii qofaatu beeka. Osoo isaaf jirtu ta'ee kana ammoo wanni ol bee dubbaddeef illee haafisaa yaani hireedha jechuudha. Ani wanni ilaa irraan tanaaf nama dheessee dhiira dheessee jechuudha. Namni akka kiyyaa namni yaani ijoolleen namni kiyyaa hawultii qabu hedduudha. Ijoolleen kiyyaa hawultii qabu ziyaa hedduudha jechuudha. Sanuma caalaa garuu anillee wanni bultii horachuu nu dhorku tokko illee hin jiru. Garuu maali ni beekani qoy biyya namaa keessa hin jira. Maaliif biyya tana dhufee karoora kiyya maali jireenya akkamiin jiraachuu deema kana jedhee yaadee ture. Garuu ammoo jaalala seeni kanaan durallee na beekanii annama ni jaaladha jee hojii deemallee tokkoon qabu ana amansiisee maammeen jaalala na fide jechuudha. Wal amannee naaf maammee wajjin deemne garuu rabbiin hanqarma hojii deemtanii halaas. Maammeen gaayaa tabiraa qaba jechuudha. Maammeen tabiraati wajjin deema jechuudha. Inshallah khayr anis waan rabbinaaf qoodee hin dhabu jechuudha. Ilmi namaa addunyaa irra jiru waan rabbiin qoodee hin dhabu. Aamishii fayyumaatu caalaa namni fayyaa qabu waan dhabee hin qabu kitaaba fayyuutu ta'ee ani maammumaa fi du'aa godha. Nadhiisee illee haa deemu na jibbee illee haa deemu osoo na jaalatullee biyya tana keessaanii tattaafadha jeellee haa deemu. Garuu ammoo as ba'ee viidiyoo sammaree usaadhaa hedduu takka nagattisiise osoo nan jaalala isaatiin guutamee jiru osoo isa daqiiqa rakkafiif turaa dhabee jiraachuu hin dandeenye inni nadhiisee duniyaa wajjin dhaabbatee viidiyoo maree eega viidiyoo biraaf kee duniyaan goote booda as dhufee innillee mana biraa keessaas duniyaa biratti as ani siin jaaladha jee I love you jee onnee tolchee jechuudha micootti agarsiise. Garuu huccuuftiin hedduu takka sammuu fi onnee fi nama teessee hedduu jira jechuudha. Odoon isaan jaalala isaatiin guutamee jiru osoo akka maleessa jaaladha. Laalaa jaalalaatis ni beekamu osoo wantoota kiyya warreen nu hordoftan hundi keessanuu irra guddaan dhalaadha natti fakkaata. Irra guddaan dhalaadha natti fakkaata. Dhalaan jechuudha namni nama jaalatee addaan ba'ee hin jirre ni jira jeellee hin yaadu. Namni hundinuu nama jaalatee sanii wajjin hawaliin dhabne hajiru natti hin fakkaatu. Zabana ammaa kana dhugaadhaas abbaatu nama jaalatu filata. Garuu immoo zabana dur osoo ati nama kaanii maraatuuti abbaan kee dirqamaas qabee isa biraas safanna. Garuu zabanni keenya kun akkasii miti. Isa jaalattee fi filatta.
maammeen ifii filate jechuudha micoo dabru micoo ifii filate sanumaafuu dhalaadhaatu asirraa taarifa akka inni deemu dhalaadhaatu yaalachaa godhee jechuudha. Aamishi nama ana dhiisee tabiraa filaterraa illee haasa'uudhaaf yaada qabaadheetii miti hafiizaan sabbatti jechuudha keessanii. Irraa haasa'ullee na feesisne jechuudha. Garuu ammoo dirqameetiin hafiizaan sabbattee hafiizaan maal taatee eessa kuttee maammeenoo eessa kutee jettanii koomentii yuutuuba namoonni hundaa jala gizeen seenee koomentii ilaaluu jecha keessanii isin jechaa koomentii barreessaa jirteessanii wantoota biyya edaanuu aniin tuni ifii xiyyaaf yoon ifiin sammuu dhabee yoon ifiin yaaduu dadhabeellee jireenya mataa xiyyaa kana jiraadhu beeku jireenya mataa ifii jechuun kophummaa ta'etti gammaddee taphattee hubaltee jiraachuun waan guddaa tokko. Taakkanaatii hordoftaaf kabajamtoota fayyaa inni maammeen jechuudha if qofan kiyyibsiisne anallee kiyyibsiise warra keenyatti hundatti anhime jechuudha. Silaan nafuudha fadhii sammuu keessaa qabaatee inni gaafaadhani nuti amma warri yuutuubaraa tokko irra guddaa sana keenya waan baafachuu dadhabne firaankii faagoonee baasanna gaafa dhiyoodha. Kaameeraa fayyadheetiin ani maammee sitti heeruun barbaada. Beekaa ilmi namaa kun maallaqaa waliin fuudhu ni beekani. Ilmi namaa kun maallaqaa ni fuudhu. Ilmi namaa jireenya miskiinummaa keessa akka waliin dhufeetu ma'anaa jaalalaa sana beeka. Osoo wajjin beelooynee wajjin dheebonnee yoo jaalala walii qabaanne wajjin beelooynee wajjin dheebonnee jiraanne akka fedhii hiyyaanaatu filata maallaqacha waliin fuudhu namni qalabatiin godhatte qoya hafiizaaniin dalagadhee akka firii takka ta'ee akka jireenya bareedaa wajjin dabarsinu jaalaanne nakki yaamamu akka inni barbaachisu dhaabbu naafeti jireenya wajjii argannaa hin jaane garuu ammoo sun cuftinu kutta jechuu sun cuftinu dabarte jechuudha maammee dabarse haatiidha garuu har'aan tana kan gaddisiisuan har'aan tana kan sammuu keenya nyaatu isaaf nama tokkoof osoo hin moomin jaalala isaatiin moomin jaalala isaatiin waan hin taane hunda asabi keetti himuudhaatu kana cufana taasise. Wallahi dhugaa rabbii hordoftaa kun hin ta'u ani hanqaan obiriinti hanqana geessu nama tokko hin jaaladheetiin nama tokko wajjiniin jaalala oofee asabiin kiyya na hatamtii qalbiin kiyya na hatamtii yaadeen ture. Kan akka qalbiin kiyya na hatamnetti hin dhiira jaalala garuu yeroo hin jaaladhe sani hin hatamu namaaf guddatamee. Namaaf natamu garuu maammeedhaan hatame amanee jechuun maammee uffata kee kan inni shakkita maammee akka uffata kiyyaa godhadhee halaalumaan waliin godhatti malee akka nama jaalatanii tokkotti amanuun ture jechuudha. Garuu amantiin san cuftinuu eessa kuttinu jettan amantiin san cuftinuu suudii kutte. Amantiin ani isa amane sun cufte eessa kutte taariba kutte suudiitti maammee wajjin. Garuu ilma namaa kana hanniyaa guutuuf rabbuun tokkicha maammee bakka jirtutti fayyaa sittaa ta'u nagaan bakka jirtus yaageessu bakka hawwii teetiisis yaageessu waan biraa waan hin jiru hin qabuudha. Waan hin jiru kanuma. Hordoftaaf kabajamtoota kiyya wallaahi waan kunoo inni irraa guyyaa 15 ati eegaa asirraa deemuu baatii takka ga'u jira natti fakkaata. Ramadana keessa deeme baate takkaati aamishii baate takka dhiyaate seenaa ramadaanaa deeme namni seenaa ramadaanaa deeme as buutee fi buutee isaatu argine hin dawwallee hin dubbanne ati aamishii fayyaa itti haa ta'u bakka jirutti nageetti haa ta'u nagana jeellee isa dubbachuun natti hin tolu innoo maaliif hin nagana jee isa dubbachuun feene jaalalaan isa jaaladhu sanii jaalaltiin isaa qabu nagana jee maammee irraa haasa'ullee hin barbaadu waa'ee maammee sila akkasumatti ichi dhiisee nan dhiisisiiftu malee akkasumatti ichi dhiisee hubummaa kiyyaan jiraachuun fedhe garuu ammoo isiniitu eessa kutanii maammee fi haafizaan eessa badan jechuun keessaniitu meeqoy yoo hanqana dubbadhee bifa fayyadamtoota kiyya kana amansiisee unoon hin jira jeeni waan akkanaatti hin badee malee nin jira jeeni oo jeetiin akkasi caljee jechuudha.
Sakkinaati gaa hordofaa hojjettoota kiyya kunoo irraan dhufeetiin jira inshaallah waa cufaanuu bakka maammeen geebii akkaataa inni irra jiruu fi yookaan yoo sanii hojii akkam akka irra jiran jechuudha. Isin biraan gonfii yeroo lamu. Ilmanumaa tokko hin amanina nuti warreen shamarranii onneen keenya jechuudha hedduu hatama. Onneen keenya hedduu hatama hoggaan isiniin jiru daddafnee jaalalaa moo humna jaalalaa daddafnee harka kannina isinii galee. Nuti jechuudha warreen shamarranii dhiirri rabbii keessan sodaadha. Dhalaan haadha teessan, obboleettii teessan, jaartii teessan dhalaan waa hedduu isinii taate jechuudha. Obboleettii teessan, jaartii teessan, haadha teessan, akkoo teessan dhalaan waa hedduu isinii taate. Garuu dhalaa warreen dhiiranii ni gannaa isii yeroodhaaf itti qabannee yeroodhaaf itti wajjin qabannee wajjin kofinee gannee biraa deemnaa jechuu keessan asaabii keessaa warreen qabdan balleessaa. Suni faayidaa isin hin qabu. Faayidaa isin hin qabu hoggaan jiru akkuma maammee qofatti osoo hin dubbanne akkuma dhiirota hundaattu. Dhiironni hundi yoonii fi keetiin isii kana ganaa jedhee olkee har'aan tana isii akka hin taane irra raawwatee akka hin taane godhee biraa deeme obboleettii teessan dhiyaati. Obboleettiin teessan akkam taati? Ani isii dhalaatan akkanaan godhe obboleettii teessan dhiirri kan gooti. Akkan saadaatiin yaadaadha. Bakki isin buusu rabbiitu beeka isin warra dhiiraatis. Dhalaa akkam akka mudattan, dhalaa akkam akka fuutan rabbiitu beeka. Garuu hanqasumaanuu alayhi salaatu wassalaam rasuulli wanni duniyaa irratti inni dhaammate takkaffaan dhalaadhaa amaanaa dhaammate jechuudha. Saniifuu amaanaa jabeessaadha. Namni amaanaan jabeessi nama namaati. Kanaaf hordofaa hojjettoota kiyya ani waan jaalatte sammuu keessatti ol baafattee dubbachuun namatti ulfaata. Nama tokko wajjin taphattee qofattee gammachuu keessa wajjin tarte deemtee haasawuun namatti ulfaata. Garuu ammaan kana waan hin godhuuf waan hin dhiisuu wallaalee maaliif silaanii fi aadii jaalalaan dhiisullee rakkoon qabu. Garuu bicoo san bira dhaqamuun dhayne jedhee silaa kutakkaaf sagalee naa qabe wayyaa natti fakkaata. Aadii sagalee naa sin qabe bakka jiruufis natti himin na dhiise osoo as jiruutu baatii san duraatu osoo as jiru na dhiisee fiiguu maratee fe'atee jechuudha. Silaanii fi na dhiisaa ani kana namaan jaaladhuun qaba suutii jirti hin deemu obboleettii jaalala na jalatti nafi khawaasan namaan jaaladhuun qaba jee silaanatti hime anilleen tolee jeetiin jaalala nama jaalatu qabaa nama jaalatu wajjin kutee nama jaalatu bira kutee jee sammuutii amansiisa jira. Viidiyoo takkitti sammaree nama wajjin gadhiisee fe'ee duyda galee alatti jechuu garaa nacha baatee akka gara hadiidaatti sibiilaatti garaa nacha baatee fe'ee kute. Garuu haa ta'u malee ilmi namaa tokko wal jaalachuunis nama jirti adda ba'uunis nama jirti jechuudha. Ilmi namaa yeroo adda ba'uu fi yeroo jiraatu rabbii tokkichaatu beeka. Saniifuu gaafataaf hojjettoota fi har'a jirru qabuun jiru hedduutu jira. Inshaallah warreen fayyaa itti haa ta'uu nagaa rabbisuu ni jedhee ni haasaa rabbii haa guutuu fi namni meeqaatu biyya kana keessatti akka adda ta'u jira. Keessattuu ammaan kana wallaahi biyya Suudii Arabiyaa keessatti biyya Suudii osoo hin ta'in gaara Suudii keessatti bineensa hin beekamne waraabessatti jiru qeerransatti jiru uumama inni ta'een biyyi leencaa leencatti jiru. Yoo laaltee bashoo fakkaata san gaara Suudii keessatti gammadanii nama nyaata jechuudha gaara Suudii keessatti lafee malee nama nagartu. Saniifuu warreen gaara Suudii keessa jirtanillee rabbis naa eeguu maammee rabbii haa eeguu nagaa rabbii haa geessu bakka deeffatti nagaan isaa haa geessu. Naganuus ani nagani jiran tanan dubbadhu nadiisullee nadiisee hin dubbadhu. Garuu falma isin geessisuuf rabbitti ta'a hojjettoota kiyya. Kana jechuun kiyya akka alaaf maammeen nadiisee nagaa deemee akka maammeen hin jirre irra guddaa akka isin du'aa eeggatanii fi sanumaafin anis as ga'ee dubbadhee waa'ee takkallee inshaallah bullee deebi'ee isiniin dhaqqabuu kiyyallee ni loolamu gaafa ta'a hojjettoota kiyya. Takkanaatiin isiniin jira
Nagaa turaa dubbisin dheereessita. Warreen isaan baddinaan jettanillee itti tokko isiniin jaaladha. Isiniin kabajaa onnee kan isin jaaladha. Tutaan horiintoota biyya dhugaadhaan hin badee akkaatuma yerootii fi waa'ee uffata akka rakkafnotaniin isiniin mitanaatu na dhabamsiisee jechuudha dalagaa mana rabaatii wajjin. Kanaafuu nagaa turaadha. Itti bakkaan isin jaaladha. Na jajjabeessaa akkaan sammuu kee kana birraan kunne namni jaalatee akka hin taane ta'a. Namni jaalalaan miidhame jechuudha waan hin taane bu'aa. Garuu akka waan hin taane bu'uun abdiin qaba jechuudha jajjabeessuudhaaf inshaallah. Allah saniif walitti kabajamtoota fiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga sagantaa biraatti walitti deebi'utti nagaa turaan isin jaa baay'ee.